dubbii irreechaa fi amantii islaamaa irratti maal jedhamaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhufneerra. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qaqqabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Dubbii ijootee miidiyaalee hawaasaa irratti tibba kana wanti deemaa jiru dubbii irreechaa fi amantaa islaamaati. Akkasuma ustaasonni amantaa islaamaa maal jedhaa jiru kan jedhu isiniif qabannee dhufneerra. Toora feesbuukii isaa irratti ustaas Alii Sufiyaanaa akkas jechuudhaan waa'ee irreechaa fi hordoftoota amantaa islaamaatiif katabee jira. Waa'ee irreechaa wayita dubbannu beekamtii barbaachaa fi namni baay'inaan akka nu hordofu barbaachaaf miti. Amantaa namaa tuquu fi miti, jeequmsaa fi okkora kaasuuf miti, faaruu fi kabaja barbaachaaf miti. Warreen amantaa islaamaa hordofu kan dhimmi kun isaanii fi ifa hin taane amantaan islaamaa akka isaan dhorku isaaniif ifa taasisuufi. Sirna amantaa biroo ittiin kabajamu namni amantaa islaamaa hordofu iddoo sanatti argame qooda fudhachuun isaa rabbiin biratti yakka guddaa akka ta'e barsiisuufi. Wallaalaa keenya barsiisuun hojii gaariitti wal ajajanii amtuu irraa wal dhorkuun dirqama amantaa keenya nurra kaayoo waan ta'eef dirqama keenya boofi jedha Ustaas Alii Sufiyaanaani. Gama biraatiin immoo toora feesbuukii isaa gubbaarratti kan kabaje Ustaas Naasir Amzaan akkas jechuudhaan toora feesbuukii isaa gubbaarratti dubbii irreechaa fi hordoftoota amantaa islaamaatiif katabee jira. Obboleessa koo waan tokko hubadhu, Oromoo ta'uudhaa fi dirqama ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu hin qabdu. Akkasumas Oromoo ta'uudhaa fi ayyaana islaamaa idil alfaxirii fi idil adaa irratti hirmaattuu hin qabdu. Oromoon Oromoodha. Oromoo jechuun maqaa saboota gurguddoo keessaa saba tokko guddaa kan Afrikaa irratti. Irreechi ayyaana saba Oromoo osoo hin taane ayyaana uummata amantaa waaqeffataati. Waaqeffataa ta'uu fi Oromoo ta'uu dhabuun mirga keeti. Idil adaa fi idil alfaxiriin ayyaana amantii islaamaati. Islaama ta'uu fi dirqama araba ta'uu hin qabdu. Abbaan keenya kan jalqabaa islaamummaa waliin gara lafaa addunyaatti nutti dhufanii abbaan keenya Addaam jaamaa inni nama jalqabaa musliimaati. Lammii biyya arabaati miti. Sababni isaas arabaa miti. Namni musliima ayyaana irreechaa kabajuu fi irrattillee hirmaatu shikrii deggeruudha. Akkuma ayyaana kiristaanaa fi yahudaa amantii islaamaati. Namni musliima ayyaana isaanii kabajuu araama ta'etti ayyaana waaqeffataa kabajuunis araama. Lafaa fi lafee biyyaa fi sabummaa walitti qabna, amantaa addaan qabna. Tokkummaa jechuun garaagarummaa keenya beeknee walii fi kabajne sammuu bilisaanii dhiibbaa osoo walirra hin goone osoo walii hin arrabsin wal barsiisaa waliin waan irratti waliif gallu irratti kabajaan wal baadhannee jiraachuudha jedha Ustaas Naasir Amzaanii. Itti aansuudhaan immoo namni tekinooloojii afaan Oromoo addunyaa irratti beeksisaa jiru Abdiisaa Baancaa Jaarraa toora feesbuukii isaa irratti dubbii irreechaa akkana jechuudhaan dubbateera. Irreechi ayyaana Oromooti. Warri eenyummaa keenya balleessee eenyummaa biraa nutti fa'uu barbaadu adda addummaa irreechaa dhiyaatuun duula geggeessu. Duulli geggeeffamu garee lamaani jedha. Tokko nafxeenyaa. Jarri waggoota 150 uummata keenya cabsite eenyummaa uummata keenya ukkaamsite uummanni keenya aadaa seenaa fi waan isaa akka hin taane fayyadamne afaan isaaniitiin akka dubbatu eenyummaa ofii dhiisee eenyummaa isaanii akka fudhatu irratti hojjetanii waggaa dheeraa fi milkaa'ina amma yeroo uummanni keenya jabaatee waan ofii jabeeffatu keessattuu irreecha irratti ba'ee hedduminaa fi aadaa isaa waan agarsiifatuufi jarri kana arguu hin feetu. Bakka xonqolaatti dhadhaa muka dibu horii qalanii dhiiga dibatu ettee maqaa balleessuuf yaalti. Waan hin jirre kijibdi jedha. Lama garee amantaa da'oo godhatee socho'u. Gareen kun irreechi amantaadha iddoo waaqeffannaati jedha. Wantoota ora al-sadii fi ora finfinneetti raawwatamu yoo seenessu bakka shikriidha. Dhadhaa muka dibu horii qalanii dhiiga dibatu ettee maqaa balleessuu fi yaalti. Waan hin jirre kijibdi. Namni amantiidhaan tokkummaa uummata kanaa argu naa dhoowwa jedhee cal jedhee afuu
mirga guutuu qaba. Duula geggeessuu hin barbaachisu akka kootti. Waan nama ajaa'ibu gareen lamaanuu olola kana afarsu. Gaaf tokko ragaa qabatamaa ofii deemee argee yookaan suur sagaleen agarsiisee hin beeku. Waan isaan kijiban kana waggoota dheeraa irreecha hirmaadhee keessatti ija kootiin argee hin beeku. Waan ta'eef ololli isaan facaasan soba akka ta'e nan beeka. Gareen lamaanuu icciitii dhokataa of keessaa qaba fakkaata. Icciitiin isaan Oromoo of ta'uu dhaabbatee waan ofii jabeeffatu arguu hin fedhani. Sababiin guddaan kun yoo of ta'e waan isa jabeeffate daldala keenyatu nu jala qabbanaa sodaa jedhu qabu fakkaatu. Uummanni of ta'e waliin ba'ee bareedee waliin dhiichisee tokkummaa fi jabinsa agarsiifatu cimee jabaatee waan ofii jabeeffachuun daldala dhokataa isaanii jalaa kuffiisa jedhanii amanu. Kanaafuu adda addaa irreechi dhufuu duulli gamaa gamanaan akka darbuu godhama. Wanti nama dhibu garuu ayyaana Oromoon waliin ba'ee uffatee dibatee bareedee waliin mul'atu kana irratti duulli godhamee malee ayyaanonni amantiiwwan adda addaa biyya kana keessatti waggaatti yeroo adda addaa yeroo waaqeffatamanii duulli tokkollee hin godhamu. Maatiin keenya musliimaa maatiin keenya kiristaanallee akka barbaadetti ayyaaneffatee dabarsa. Walumaa galatti irreechi ayyaana uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffachuu fi dhiibbaa waggoota baay'eef irratti godhamee ture jalaa ba'ee walii fi humna ta'uu fi aadaa fi seenaa qabu waliin qooduu waliin bareedee waliin mul'achuu fi xiiqiidhaan biyya keessaa alaa waliin ta'ee jabeeffachuun dhufee yoo ta'u inumaayyuu biyyoota adda addaatti babal'achuudhaan yeroo ammaa ayyaana guddicha Afrikaa ta'uuf deemutti jira. Osoo mortuu kan ora irreechi irreetii kan hirmaatu Oromoo miiliyoonii 15 ga'ee bara kanaa miiliyoonii 20 ta'u hirmaata. Garee tokkummaa uummata Oromoo cabsuu wacuu dhiisee Oromoon waliin ta'ee waan isaa akka jabeeffatu shakkiin tokkollee hin jiru. Irreechi hiree keenya jedha Abdiisaa Baancaa Jaarraa. Itti aansuudhaan immoo Alex Taayee toora feesbuukii isaa gubbaa irratti isinummoo waggaa guutuu ta'aa baatanii gaafuma irreecha jala ga'uu adiisa kana yaadattu ustaasii keenya eessa turtan hanga yoonaa inumayyuu hin deemnagaa islaamummaas oromummaas nurraa molquu hin dandeessan jedha. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya qopheessee qindeessee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaa ture.